Mucaa akka tuqaa naafi badaasaa chat ijoollee dalaalee dhiifne. Imaltuun inteessu tana beekuu qabdaa. Mee gahaati gruppii ta'e takka utii maheeti wajji hedduu takka yeroo gabaabduu keessatti waa hedduu takka dalagdanii beekamtillee argattanii waan nama fayyadullee hedduun bashannansiisaa turtanii garuu wanni sun boodarraa akka duraanii sanitti deemutti hin jirtan maali rakkina keessan? Gaafiin kun gaafii nama hedduuti. Nama hedduu jechuun namoonni nu beekan nu hordofan gaafii namni hundi nu gaafatu amma hojii keenya koomantii jala seentee olaalte gaafuma kana jechuudha gaafiin biraan jiru. Gaafii kana gamanumaan nu deebisuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf dadhabinii nu biraas ni jira. Biyya keessa jiru keessas ni jira. Haala dhufee dabre keessas ni jira dadhabinni. Haalli dhufee dabre dhugaan siin jiru koronaa dhufee nu haala gaariin dalagaa ture. Yoo yaadattee jiraate. Sirriitti gaafa san haala gaariin nu dalagaa jira koronaan dhufee jidduutti sodaa koronaatii fi waan adda addaati lookdaawun irratti teenye gama waggaa takkaatti. Waggaa takka booda koronaan kun diqishuu hallee argatee namoonni gabbaanii hawaasni namni ol keessa deemu eegallaan nutis gabbaanii hojii eegallee yeroo hojii eegallee ji'a takka moo ji'a lama booda hacaaluun ta'e yoo yaadatte. Hacaaluu saniin nutis xiqqee keessa seenee tiimni keenya muuziqaa tokko hojjennee turre muuziqaa malanii kijoo tokko muuziqaa sana hojjennee egaa gadhiifnee yuutuubiin muuziqaan sun heet spiichidha jee waggaa takkaaf nu adame. Waggaa takka san dura koronaa ture waggaa takka adabamne walitti meeqa waggaa lama. Waggaa lammatarraa gizee kana raawwannee as deebinu hamileen teenyas cabxe gaafa muuziqaan ka'u sun hamileen teenya akka malee nu cabte sooshaal miidiyuma kana hanga jibbuu geenyota turre jechuudha. Haala bareedaan deemaa turre tattaafachuu turre gargaarsa nama tokkootiin malee waan jiru ni beektaati waan biyya kana keessa hojii jirruuf bifa saniin deemaa osoo jirru rakkooleen tun uumamte argasii chaanaalli ammas waggaa takka booda ji'a afur dura jechuudha nuuf deebi'ee ji'a afur booda namoonni hojii dalagu jiru sun adda faffaca'anii ijoolleen bikka adda addaa jechuun jireenyuma kana injifachuu adda faffaca'anii walitti deebinee fedhinnaa fi murannoo nuti qabaachuu turre sun nu keessatti akkasitti caccabte haa ta'u immoo mallee haga tokko battabatti yoo jirra viidiyoolee gadi viidiyoolee hojjennee lafaa qabna sangaa hojii duraan hojii aartii qofa qabna amma hojii aartii cinatti hojiilee biraallee waan eegalleef hojii sana hoguu raawwannee dhufne hojii aartii kanas ni hojjenna. So akkasitti gaa kan nuti iftuu xiqqishoo harkifannee namni baay'een nuti haaree akka jiru ni beeka namni baay'eenis gama keessaatiinis gama sooshaal miidiyaatiinis gama garaagaraatiinis warri maxxansitanis nu yaafachuu turtanis nu gaafachuu turtanis sababni kanarratti immas xiqqishoo nutis rakkoo maateriyaala guddaa qabna. Hoggaa dhufnetti waan feene hojjechuu dandeenya. Rakkoo maateriyaalaati sin qabe nuti illee piroodakshinii keenya kana fooyyessinee waan gurguddaa hojjechuu feene. Kun rakkoo nu bira jiru waan guddaa hojjenna jechuudhaan wantoota hojjechuu dandeenya hojjechuu dhabuun keenya kun rakkoo nu bira jiru. Maaliif waan xixiqqoo tanatti qofuu dadhabne. Nu qabe bakka waan kana qofuu dadhabne waan bareedaa akkasii galee hojjenna yaada jiru. Yaada ol fakkaataa waan qabnuuf kanaan nu qabe kanuma malee waan biraan jirtu. Meegaa itti nama jechuun tiima keessan kana ilaallatee namni hedduun takka yeroo takka waan isin dalaytan kan namni fakkeenya isin godhatee itti bubbee ture akka diraamaa kana dalaguu fi nama hedduu fakkeenya taata yuutuubaroota itti qaadaf jechuudha. So fuuldura mee isin wanni isin sadarkaa karaa aartii kanaan bakki irra gahuu barbaaddan jira takka karoora akkasiin qabdani. Yaa nuti akkuma lammiileen Afrikaa waan gaggaarii hojjettee Afrikaa dabartee biyyoota guddatan akka Ameerikaa fi Ingiliz biyyoota kanaa kana keessatti ifyaamsanitti nuti Oromoodha Afrikaadha. Wanti Afrikaanota irraa gargar nu godhu wanni takka hin jiru. Sammuu akka keenyaa qabanii nama akka keenyaatti hojjete tokko wantoota akkasitti istaandaardii Itoophiyaatti osoo hin taane istaandaardii Afrikaatti hojjetamuu danda'an kamadii akka istaandaardii Afrikaatti hojjetamuu danda'an hojjechuudha. Kanaan hojjennee afaan Oromoo yaamsisuudha. Sigalee amma kaayyoon keenya guddaan yuutuubii banannee gabii irraa argachuu osoo hin tahin waan bareedaa abbaa takka Oromoo bakka bu'amu sigalee maqaa Oromootiin itti waamamuu danda'u takka hojjechuudha kaayyoon keenyaas.
So wanta akkasirra jirra malee fookasni keenya sanuma. Amma wanta hin godhuudhaaf jechuu tattaaffirra jirtan. Akka ajaa'ibatti. Akka ajaa'ibatti tattaaffirra jirra. Kan hojjechuuf immoo murteessaan beektaa kan hojjechuudhaaf bikka ati jirtu. Biyya ati jirtu murteessaadha. Itti aansee immoo faayinaansii murteessaadha. Sanboota humni namaa. Faayinaansii yoo irratti humni namaa illee ni jiraataanii dhufa. So kanaafi akkasitti turre nuti ammas ni dandeenya hojjechuu akka dandeenyu shuur ni beekna. Dhibbarraa dhibbatti. Sanii malee waan biraata akka illee hin jiru. Tole gaamee jireenya aartii kana keessatti mudannoo itti mudatanii jira. Egaa mudannoo hedduu si mudataa jee waan akkanaa keessa jirtu beekte yeroo takka biyya sana keessa beektaa kaameraa qabattee deemuun dhorkadha. Osuma viidiyoo waraabuuf nuti biyya duraa shaakala goonee qophoonee uffatas tottolfannee uumaa akkana viidiyoo waraabuuf qophaa'ee dhaabbatu mucaan kaameraan irratti deebisee foolisiin dhuftee booduudha. Foolisichi karaa gaafatu deema. Mucaa akka tuqaa naafi badaasaa chat ijoollee dalaalee dhiifnee yeedana baafatuudha jechuudha. Fiinee galleeti akkasitti deemu walaa bishaan. Awwaa eessa ceetan gurbaan karaa na gaafatu deema. Maali rabshaan hundee akkasitti godhate mudannoo kana waa jira. Meegaa callaa jireenya kee keessatti mee wanni milkaa'ina kiyyaaf na barbaachisa jettee ati yaaddu maali? Beekumsa. Jalqabarra beekumsa. Lammaffaarratti hiriyaa gaarii kanuma lameen. Meegaa wanti barbaachisu kana argachuuf tattaaffii natti gootanii jira. Fakkeenyaaf beekumsi jettee baratu jirta. Yaa barumsi beektii mana barumsaa qofa dhaqanii barachuu miti. Namoota si dura jiran illee muuxannoo ni hortaa. Namoota waan akkanaa hojjetan irraa illee information ni fudhataa. Kunis egaa barumsuma jeetii wantoota akkanaa godhutti hin jira. Waan inni irra jiru irratti waan na fayyada galma qiyyeessaan nageessa jee yaadu hunda godhutti hin jira. Mana barumsaa dhaqee barachuu baadullee. Tole gaamee milkaa'ina keessatti mee namni fakkeenyatiif ta'u eenyu? Namni nan fakkeenya godhadhu aktara filmii Hollywood lammii Chaayinaa kaatee Jackie Chan. Sababni Jackie Chan gaatti fakkeenya godhadheef Jackie Chan nama yeroo hedduu kufee ka'ee hin dandeessu hin hojjettu jaanini biyya Ameerikaa filma hojjechuu dhufee achirraayis gama biyya isaatti deebi'ee waan haaraan waan hin barataminiin waan namni karaa namni dheeneen karaatee kan wadiidhaan qabee dhufee addunyaa kana hunda boojii harka isa galfatee jechuudha. Sigalee hin dandeessu namni jee bakka si eegutti nama dandee argame waan ta'eef isa fakkeenya godhama. Nama hojiidhaan agarsiisee jechuudha. Jireenya kee keessatti wanni ati silaa dirqama godhuu qabdu ta'u osoo hin godhin haftee arra teessee si sheenessitu ni jirti maali? Dhugaa dubbachuudhaaf jireenya kiyya gama milkaa'ina kiyyaatiin waan godhe hundi kan itti sheenuu qabu waan godhu qabu hunda godheetiin jira jee waan hin yaaduuf. Garuu gaa jiruuf jireenyaa fi haala hawaasaa fi laayifii kana keessatti waan itti sheenuu takka yoo jiraate maazariitti yaan gaafa nadda ba'uusan waliin maramee dhungaddee biraa deemuu dhabuu keessan qofaatu xiqqishuu na sheenessa sheenaan atti ta'e jira malee gama kaayyoo kiyyaatii fi galma kiyyatti wanti namni osoo hin galiin hafe tana sheenessu hin jirtu. Mee kufiintitiif maali? Takkaa'uu kufuu jechuu kana jireenya keessatti kufuu akkamiin ilaaltaati? Kufiinsa jechuun anaaf abdii muruu jechuudha. Kufiinsa. Dhaabbatee namni abdii murraan kufee dhabamatee dhaabbate jechuudha. Naaf kufiinsa jechuun abdii muruu jechuudha. Namni tokko guyyaa abdii kutee kufee jireenya. Mee ati jireenya kee keessatti gaafa kuftee ni qabdaa? Kuftee lammata kaate jechuudha. Yaa yeroo baay'ee kuftee kaata. Nin qaba gaafa hin kufee. Kufiinsi hamaan ati jireenya kee keessatti kuftee hoomi? Gaafa biyya kana dhufu. Biyya kana dhufuu akka kufiinsatti ilaalta? Gaafsan kufee bakka kufee sanitti rafne malee kufiinsi hamaan an kufee gaafa biyya kana dhufu. Mee biyya kana dhufuun maaliif kufiinsatti fakkaate? Biyya kana dhufuun kufiinsi waan na fakkaateef jalqaba irratti aadaa biyyattii hin beeku. Waan takka gamta qosusee hojjechuu hin dandeenye. Lammaffaa irratti hojjechuu hojii himaa'u hojuma itti jiraatu hojjechuudhaafu chaalenjii guddaan na qunname afaan hin beeku hojjedhii nama ijoollee galee galuu hin dandeenye karaa manaatti. Lammaffaas
haala biyyattiitii hojii wal fudhachuu hin dandeenye soo bakka chaalenjii itti laata keessa dabreetiin hangana ol jedhee mataa biyyee dhahee hangana dhaabbachuudha. Hedduu waan hedduu keessa jechuudha waan hedduu keessa dabarre. Mee jireenya isaa amma jiraachaa jirtu kana keessatti osoo dandeessee maal jijjiirta? Osoo hin dandeegaa osoo hin dandeenye yoo jiraate ilaalcha uummanni Oromoo aartii irratti qabu jijjiira ture. Aartiidhaaf mee akkamitti ilaalan mee bal'isii tokko? Namoonni keenya aartii irratti ilaalcha addaa qabu. Sigalee aartiin tun akka waan takka hawaasa kana hin fayyadne akka waan biyya tana hin fayyadne akka waan biyya takka jijjiirre useetuma namni waan ofirraa useetuma haasa'u waanuma itti mul'atte nama qofachiisu qofa akka waan tattaafatu irra guddaan ilaalcha akkasii qaba. So kanaafuu aartiin hanga waan hanganatti daangeffamtu akka hin taane hawaasa kiyya ilaalcha isaa san jijjiiruu barbaada silaan danda'ee jechuudha ammatti. Akka bareedadha. Mee ati namni ati goota jettee yaamtu eenyu? Nama akkamii? Namni an goota jedhamu nama obsa qabu. Nama obsa qabu. Waan hunda ba'achuu danda'u chaalenjii hunda obsee keessa dabruu danda'u. Waan qabate gadi hin dhiifne irra cichu. Kaayyoo isaarraa fi duuban deebine naaf goota. Ati mee kitaaba dubbisa irratti akkamii? Dubbiftaa? Dilaa sun taa'ati. Wanni jeefi namni hedduun amma dhaloonni ammaa kun yeroo isaa baay'ee sooshaal miidiyaa irratti dabarsaa dhaloonni ammaa tana keessa jiru kuni sababa kanaa waa dubbisu irratti namni hanga sun daamti xiyyeeffannaan nama waan gurraan dhaga'u malee waan ijaan dubbisee arguu miti namni viidiyoo irra ilaale jechuuf hin jaa waan dubbisan garuu namni tokko jireenya isaa keessatti waa jijjiiruu yoo barbaade waa dubbisuu qaba. Waa dubbisuun guutuu nama godha yaani waa dubbisuun hedduu barbaachisaadha. Ati dubbisuu nuwaan dubbise garuu dubbisuu irratti dilas maraa miti ni dubbise jechuullee hin danda'u yeroo takka takka akka nasiibaa kitaabonni waan harka seenan ni dubbisa irra guddaan ni dhaggeeffadha dubbisuu caalaan dhaggeeffachuu ni dubbisa. Fuuldura dubbisuu lafa akkamiiti? Ni barbaadu dubbisuu ni fedha. Jireenya kee keessatti wanni sodaachisu maali? Jireenya lafaa kanarraa wanni ati sodaattu? Miskiinummaa. Wanni haala na sodaachisu miskiinummaadhaan. Hiyyummaa hedduu sodaattee jiru. Hedduu sodaadha hiyyummaan. Mee ati jireenya kee keessatti wanni guddaan naaf kenname jettee yeroo mara ittiin boonte tokko maali? Waan tokko jechuun jireenya kee keessatti rabbii waan kana naaf kennu isaatti hedduu itti gammadu. Addatti jechuudha. Addatti. Nama hubachuu dafee wal addatti itti gammadu amaloota kiyya keessaa illee fedhu kana dafee nama hubachuu rabbiin naa kennee jira. Osoo namni waan deemuu san haasee hin finne dafee naa gala waan namni deemuu sun. Waggaa 5 booda eessattii fi akkamitti arguu barbaadda? Waaw gaaffii bareedaadha kun. Waggaa 5 booda an sochii muuvii afaan Oromootiif bakka dirree Sheekh Hussein Jaamtutti arguun barbaada. Achi keessatti fiilima hojjechuun barbaada. Fiilima advenchara ajaa'ibaa naannoo sanitti waan dhaqee argee fiilimaaf waan taatuuf lookeeshinan amata 7-8 dura filadhe. Akka nasiibaa bakka san dhaqee bakka kana fiilima ajaa'ibaa hojjechuun qabaa. Fiilimni itti hojjetamuu qabaa jee yaadee deeme. Waggaa 5 booda Rabbiin na laafise achirratti ifiifillee hojjechuu baadhu daayirektii ta'e bakka sanitti nama hojjechiisa jeetiin ni yaada. Meeqa callaa tilaa yeroo iftuuba deebi'uu danda'ame jechuudha. Bara kam keessatti iftuuba deebi'uu barbaadda? Wallaahi gaaffii bareedduu na gaafatte. Gaaffii hedduu gasa nama jettu silaan iftuuba deebisuu danda'an bara 90moota akka Itoophiyaatti jechuudha. 97 akkatti baroota turan san akka malee hin jaaladha. Ani yeroo san ijoollee ta'ullee waan yeroo san ture ni yaadadha jechuudha. Maaliif laayifiin ijoollee yeroo sanii akkaataan isaa waa itti hubatan ammas irra guddaan isaanii garaa laafanii nama gargaaranii guddaa guddatti warra kabajuu ture xiqqaa xiqqaatti warra kabajuu ture. Istiil ammallee akkasuma warri gaafsanii nama hundaa jenereeshinii hundaa ijoollee ammaatis ta'u duraanis manguddoota wajjinis nama deemuu danda'u nama namaanis deemuu danda'u. Ammallee laayifii yeroo sanii keessatti gaa ati yoo namni takka waa beekte beekumsa keessaniin guutuun guruupii teessis kabajji jechuudha yeroo sanitti akkasuma qooda walii kaa jira daangaa waliitii wal kabajanii
Akka malee natti tola siiraan zabana san dhaladhe jeetiin hawwa. Zabanni kun zabanni ammaa kun zabana sanii kan maaliif ta'uu danda'e? Zabanni ammaa kun maaltu zabana sanarra hambeesse jechuudha? zabanni kun beekumsa keetiin zabana ittiin kabajamne dandeettii keetiin zabana ittiin kabajamne namni daangaa siif hin kaa'u obboleessi xiqqaan zabana obboleessa guddaa arrabsu yeroo sanitti zabana 97 san keessa 90 san keessa obboleessi xiqqaan obboleessa guddaa hin arrabsu bar karaa inni irra deebarra hin dabru bar sigale ammaan tana obboleessi guddaa fi obboleessi xiqqaan wajji bar kilaba takka keessatti warra zabana hojii caffaran jira soo kun ammas tarii sooshaal miidiyaan garaagarummaa kan uumama jettee yaadda? yaa kun hundi dhiibbaa sooshaal miidiyaati osoo sooshaal miidiyaa dhabame namni takka jee kaasita bitatee wal barbaadee poostaa walii ergee qaamaa walii dhufaa wajjin ta'a. Kun hundi dhiibbaa sooshaal miidiyaati jeetiin amanaan akka keeyyatti. Tole gaamee baratan teekinooloojiin hin jiru erga sooshaal miidiyaan dhiibbaa kana akka uummatti amantu taate ati teekinooloojii kanatti amantu teekinooloojiin nama balleessaa jira malee nama fayyadaa jiru jettee yaadda? Teekinooloojiitti ni namana garuu daangaa qabaachuu qaba kajootti namana. Maaliif hojjette? Yeroo duraanii teekinooloojiin ture imeeliin jira imeela walii ergu turanii feesbuukiinis ture jira feesbuukni kuma lamaaf es babal'atee jira garuu daangaa qabaachuu qabaadha sigalee daangaan itti godhamuu qaba akkaataan itti fayyadamiinsaatiis daangaa itti godhamuu qaba jee waan iyyaa kallattumaan dhiibbaa teekinooloojiiti moo itti fayyadama keenya ka teekinooloojii irratti nuti oolchaa jirruudha amma rakkoon dhiibbaan teekinooloojiitis ni jira itti fayyadamni keenyas ni jira fakkeenyaaf feesbuukni yeroo duraanii gaafa dhufetti viidiyoon qabu ture suuraa qofarra godhatta miseenjara wal dubbistaa waan barbaaddee yaada kan achirra ni ibsatta appiileen garaagaraallee hin turre adda addaa kun akkanatti nama iimoo waasaap miseenjara kun hundi hin turre feesbuukaan ture feesbuukarra namoonni yaada wal dabarfatanii sa'a dheeraa isa illee irraan turanii wantoota garaagaraatis viidiyoolee garaagaraatis fidee sa'a teenyaatu attenshina kee waan adda addaa dhiibbaa sammuu irratti hin uumu soo teekinooloojiin osoo jiru garuu wanni qabaachuu qaba daangaa akka jeetii yaada. Mee ati bara sagaltammoota fayyaddu kana silaa ka'ee oduu yeroo nuuf duuba deebi'ee keessatti deebi'uu barbaaddu kana akkamitti dabarsiteeti bara san mee akka nama tokkotti? Angaa bara san ijoolleedha. Ijoolleellee ta'u ifin beekaa obboleen kee kanarra guddaatiif ergamuu waan adda addaa afaan bitaaf ni taphannaa yeroo san namni tokko nu keessaa deemee fiilima hindii ilaalee dhufe jechuun namni sun hindii dhaqee dhufe jechuudha. Teenyee dhaqee fanuu tokkotti asiin bahee achiin bahee das jaa waayizawee hedduu namatti tola zabanni suni. Soo ati ka deebi'uu barbaaddu ijoollummaatiif itti moo? Zabana sanitti hin deemu. Laayifii bara jeetiin hawwa zabana sanaan. Osoo yeroo zabana san keessatti dargaggeessatee jeetiin hawwa sila zabanummaan guutuun addunyummaan tumuu akka zabana sanitti deemtee aannatti tola. Tole hedduu gaariidha. Wal jibbiinsaa fi wal nyaachuu fi akkanatti rakkoon tidilii ammaan tan amma jirtu tuundi hin jirtu ture. Hin dhageessu ture balaa biyya birarraa kaatu kafidee si dhageessu sooshaal miidiyaadha. Bikka san namni nyaate baay'inni balaan mul'achuudha gammachuu si dhoorka sii galee tasgabbii si dhoorka. Ergitu ture siraa gaafsan akkasii gaafsaniiti. Baa wal nyaatachuma wal nyaati biyyuma sanii fixata. Ati si biraan dhufta. Tole hedduu ulfaadhu mee dhumarratti dhaamtanii qabda? Yaa dhaamsi nan qabu uummata Oromootiif isin jaalladha isin kabajaa yuutubaroota Oromoo amma lafaa dhufan jajjabeessaadha nama waa dalaguu danda'u dalaguu dandeessaa bifa kanaan dalage jettanii ragaa ba'uu fi nama iskeelii uummata Oromoo gabbuuse jettanii yaaddan maaliif akkana godha maaliif akkas godha jettan dhibbumaa dhibbatti biloo godhuu fi dhawamsiisuu sigalee qabxii darbaa nuuf gahaa kanaafuu nama daangaa isaatiin beekumsa isaatiin haa kabajnu haa wal jaalannu isinin jaa kanuma dhaamsa kiyya. Gamanumaan hordoftoonni birraa inspire akkasumas warroonni jarjarfaan hordoftan hundi keessanuu birraa like share subscribe godhaa fi jajjabeessaanii namni jabaan tokko dhufe qabnee irra dinnee jabeessuu qabna kanaafuu mucaan kun nama jabaadha jajjabeessuu qabdanii ol fuudhuu qabdanii soo kanan isin jaa bifa kanaan taane malee qaroomnee addunyaa hojii dorgomuu hin dandeenyu yeroo hunda nama dammaqee haa taanu isin jaa.
Tole gaa yaamicha kiyya qabachee hanga asitti argamtee yeroo ta'e qaalii aarsaa gootee intarviyii kana fakkaatu fi jireenya kee kan daawwattoonni keenya irraa baratuu danda'an kana nuuf qooduu keetiif hedduu takka ammallee irra deebi'ee hedduu galatoome. Isinleen asin nu affeertanii akkanatti wajjin enjoy godhuu keenyaaf galatooma ulfaadhaan isin jaa. Tole gaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire qophiin keenya imala gara milkaa'inaa kanarraa kana fakkaata. Qophii keenya kan biraatiin hanga walitti deebinutti nagayatti naaf turaa.